addunyaa xinqolaatiif asmaatii wajjiin wal bare. Guyyaa itti aanutti gara walgahii tokkoo akka waliin deemnu na gaafatte. Anillee takka itti seenee hidhameera waan ta'eef filannoo biraas waan hin qabneef tole jedheen. Osoo deemnu magaalaa keessaa baanee gamoo guddaa tokko bira geenye. Bakki walgahichaallee gamoo kana keessatti akka ta'ee fi kan seenamus dugda itti galiisaan yookaan gara boodaa ilaalisaan akka ta'e natti himte. Akkuma isin naan jette taanee walumaan gara gamoo lafa keessaatti seenne. Galmi guddaa walgahichaallee dhiirotaaf dubartoota 500 wal marsanee ta'aniin guutamee jira. Isaan keessaas mataan isaa callaan akka namaatti ta'ee kan mul'atu garuu qaama biraa kan hin qabne akka sooressaatti ta'ee gidduu isaanii taa'eera. Warra 500 as keessa jiran keessaa muraasni barattoota sadarkaa lammaffaati. Warri kaan yuunivarsiitii irraa barumsa isaanii fixachuuf, muraasni kan isaaniif hafe, warri kaan immoo kan eebbifamanii bahan, warri kaan immoo barsiisota fa'aa turan. Aliis furtuu girgiddaa manaarra jiru yoo tuqxu wanbariin yookaan teessoon asi bahee anis immoo irra taa'e. Ofiifis akkas godhattee isheenis irra teesse. Sana booda keessummaa fi miseensa haaraa ta'uu kiyya isaan hundumaatti na beeksiste. Isaanis haamilee guddaan na simatan. Kana godhuu isheetiin Aliis sadarkaa guddinaa dhaggatte. Walga'icha irratti wanti isaan mari'atan tokkollee osoo anaaf hin galin gara dhuma walga'ichaa irratti guyyaa biraa qofaa kiyya akka dhufuuf natti himamee walga'ichis sanumaan hobba'e, sanumaan xumurame. Walbeekis addunyaa seexanaa waliinii kiyya kan jalqabaa akkasiin ture. Halkanuma san Aliis halkan keessaa sa'aatii 8tti hirribaa na dammaqsitee waan baay'ee nama rifachiisuuf sodaachisu natti haasa'uu jalqabde. Akkas naan jechuun jalqabde. Ani akkuma na argitu kana nama salphaa tokkoo miti. Ani walakkaan kiyya nama, walakkaan kiyya immoo hafuura. Gara caalutti an hafuura. Wanni mana kiyya keessatti argitu kun meeshaawwan adda addaa kan ani itti seexanaan waan madhuu fi isa waliin ittiin haasa'uudha. Kan ittiin oolmaa guyyaa kiyyaa midhaaffachuuf digimtii ittiin hojjedhuudha. Waa'ee lafeewwanii immoo yeroo biraa sitti hima naan jette. Kana hundumaa gaafa isin natti himtu anguddoo na rifachuura darbee homaa haasa'uu hin dandeenye. Kitaabota adda addaa waa'ee dhoksaa hujii amma keessa jirtuu kana kan dubbatan, kan barsiisan naaf fidde. Anillee waan kana hundumaa beekuu barbaadu kiyyarraa kan ka'e dubbisuuf murteeffadhe. Yeroo muraasa keessatti fedhiin kiyya waan kana hundaa beekisaa guddaa dabale. Isinis fedhii na keessatti uumame kana argitee osoo an hin beekin maqaa kiyya gara warra asmaatotaa, gara xonqaayota beekamoo biyya Hindiitti ergite. Akkumaan duraan natti himame sana gara lafa walga'ichaa sana qofaa kiyya deeme. Achitti immoo warra haaraa sagalii fi warra isaan fide tokko tokko achitti arge. Achiin booda hojii jalqabuun nurra ture waan ta'eef gara gidduu galmichaatti waamamnee wantootni asii gadii kun nurratti raawwataman. Waan akka muuccaa yookaan koollaa waa itti qabsiisan fakkaatu nyaata gosa adda addaarraa kan hojjetameen qaamni yookaan nafni keenya dibame. Kun miseensa guutuu ta'uu keessaniif ga'umsa isiniif kenna nuun jedhan. Zayita waan fakkaatu tokko xarmusiitti godhannee akka dhugnuuf yookaan akka unnuuf nuuf kenname. Dhumarratti immoo waan baaruuda fakkaatu mataa keenya irratti nu dibanee inni kun immoo dhuksaa namoota bira deemtanuu akka beektanuuf isin gargaara nuun jedhan. Wanni an godhe kun duudiin biyya Hindii gahee boreessummaan xalayaan miseensummaa guutuu na ga'e. Xalayaanaaf ergame kana immoo dhiiga kiyya itti dibee karaa mana poostaatiin osoo hin ta'in karaa dhoksaa isaan natti himaniin akka erguuf ajajame. Anillee akkuma isaan naan jedhan kana tolche. Kana booda duubatti deebi'uun hin jiru, hin yaadamus. Gara duubaa yookaan gara boodaa deebi'uuf yaadis du'a ofitti faraduudha.
Anillee takka waan kanaan cuuphamee itti seeneera waan ta'eef waan isaan naan jedhan hundumaa akka isaan naan jedhanitti raawwadhe. Kakuu addaa Aliis waliin.